irree fi gaachanni uummata Oromoo waboon tarkaanfii gugubduu diinaa fi lukkee diinaa irratti fudhatu jabeessee itti fufeera. Haaluma kanaan kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Artummaa Fursee keessatti kaleessa onkololeessa 8 abdii fi gaaddisni saba Oromoo waboon ergamtoota maafiyaa PP magaalaa Qiciicoo buufattee jirtu ganama sa'a tokkotti magaalichatti itti seenuun tarkaanfii irratti fudhateen loltoota murna bilchiginnaa 5 ajjeesuun 3 maddoo cimaan adabeera. Tarkaanfii gugubduu urjiileen zoonii kaabaa waraana weerartuu PP bakka buufata ishee magaalaatti itti seenuun dhukkee irraa kaase kanaanis du'aaf maddoon adabuun cinatti kan hafte baaragdee reeffaa fi maddoo ishee osoo hin kaafatin gatanii humna dabalataa magaalaa Kamisee fi Cafaa Roobbitirraa yaammattee guyyaa sa'a 6tti kaafachuun barameera. Waboon lixa Wallaggaa aanaa Gullisoo keessatti waraana PP adabee jira. Haaluma kanaan jajjabee woboo zoonii lixaa Birgeediin Odaa Kaarraa Cibraan Gumaa Guddaa Buttaan Dubbataa aanaa Gullisoo bakka addaa Sankii jedhamtutti guyyaa kaleessaa onkololeessa 8 tarkaanfii fudhateen du'aaf madoon adabee jira. Tarkaanfii kanaanis loltoota bilchiginnaa 2 jira harkaan qabee kan hafte ari'ee bakka isheen dhuftetti yoo deebisu hawwee AKM 3 fi qophii waraanaa irraa hiikkachuun dhuunfatee galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof oolchee jira. Tarkaanfii woboon fudhatu jabaatee itti fufa. Horaa bulaa deebanaa injifannoon uummata Oromoof. Godillitu Wallaggaa naqiltuu har'a keessa gubaatiin manneen hawaasaaf saamichi jabaatitti fuuf jaalkenna sabaa dabalatti qaba. Uummata nagaa dararuu akka furmaata fi qabsoo uummata Oromoo duubatti deebisuutti kan ilaalu murni nama nyaataa PP golee Oromiyaa mara keessatti ergamtoota isaa bobbaasuun uummata Oromoo ajjeesuu, hidhuu, saamuu fi qabeenya isaa badeessaa jiran ni beekama. Haaluma kanaan godina lixa Wallaggaa aanaa qilxuu har'a keessatti gubaatiin manneenii fi saamichi jabaatee jiraachuu maddeen eeran. Guyyaa dheengaddaa jechuun onkololeessa 8/2024 waraanni sirnichaa aanaa qilxuu har'a ganda Talaamaasoo Dambii jedhamu keessa nama maqaan isaa obbo Ummaatii Ejjataa jedhamu jala qabeenya guutuu waliin mana isaa ibiddaan barbadeessuun qabeenya isaa re'oota fi lukkuu hedduus jalaa saamanii deemu jiraattonni gandichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Akka jiraattonni jedhanitti namni kun hirmaannaa siyaasaadhaaf kamiyyuu kan hin qabneef yakki kun sababa Oromummaa isaan irratti akka raawwate himaniiru. Godin Wallaggaa Nasaasigaa tajjechaa fi hawaasa nagaarraa dhimeetti fuuf jaalaqaafan fayyeeraa waan qindeeffate qaba. Maqaa waraana bilisummaa Oromoon yakka hamaa guyyaarraa guyyaatti raawwachaa kan oolan loltoonni sirna bilchiginnaa gocha badii isaanii kanaan hawaasaa oolu. Haaluma kanaan godina Wallaggaa Nasaasigaa keessatti ajjechaa fiidhaan jiraattota irratti loltoota sirnichaan raawwatamu jabaatee jiraachuu maddeen heeran. Gaafa onkololeessa 7/2024 Nasaasigaa bulchiinsa magaalaa Bareedaa jedhamu keessatti ergaggoo maqaan isaa Daani'el Isiyaaq Gaarradoo jedhamu loltoonni sirnichaa badii tokko malee rasaasa itti roobsuun haala suukkanneessaa ta'een ajjeesanii jiraachuu jiraattonni magaalaa Bareedaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Oduu hidhaatiin ammoo guyyuma kana ganda madda jaalalaa bakka addaa Lijee jedhamurraa namoota maqaan isaanii Diidhaa Damisee fi Acoo Yoonee kan jedhamu daa'ima waggaa 4 kan ta'e badii tokko malee aanichatti hidhanii dararamaa jiraachuun ibsameera. Godillicha garaana baakuu tibbee keessa saamichiidhaaf reebicha hawaasa nagaarra raawwatam cimeetti fuuf dabalatti isaa akka taanutti isiniif dhiyeessi. Murni bilchiginnaa hiiki qaranguu dhufe waraan bilisummaa Oromoo balleessin dhaadannoo jedhu godhachuun gola Oromiyaa cuf keessa loltoota naamus waraanummaa hin qabne hawaasa nagaa bobbaasuun sabab sobatti maxxansee saamuu hidhuu fi reebuutti fufanii jiru. Booruum kanaan godillicha garaana baakuu tibbee keessa saamichiidhaaf reebichi jiraattota irra loltoota sirnicharraa watam jabaatet fuuf guyyaa dheengadda jechuun onkololeessa 8/2024 ganda Dulaan magaalaa Gabaa Sanbata jedhamu keessa loltoonni PP saamicha raawwataniin Boyyoo Saaftaamuu jala qabeenya dunkaan keessa jiru guutumaan saamanii Malkaamuu Shibbiruu jala qotiyyoo ta'u Geetachuu Nagarii loon tokkoof kanneen namoota maqaan isaanii addiin ba'an hedduu loon 8 saamanii oofatanii deemuu maddeen irraatti biyyoolessa Oromiyaa feeran. Kan malees magaalum kan irra namoota maqaan isaanii Assabu Shifarraa, Faasige Dirribaa, Alamneesh Taarriqeen, Wayyeessa Mirreessaa, Boontuun Daaloo, Darajjii Baqqalaa, Geetachuu Asaffaa, Fiqaaduu Gaachan jedhamaniif kanneen biroo hedduu ta'an badii tokko malee guyyuu kan qabamanii hidhaa darbatamanii jiraachuu maddeen keenyatti dabaluun dhufeeran. Dabalataan ammoo namoota maqaan isaanii Mokonnoon Darribeef Asetaa Akkalaa jedhaman reebicha marraan gaanii jiraachuullee jiraattonni dubbatan. Godilli Tarargiyaana dubbatti ergamtoonni bilchiginnaa walii isaanii walidhanii jiraachuun ifoon Jaaraguu Mahammud waan qindeeffatti qabdi. Wal dhabdeen keessoo isaaniitti uumamuu fi sababoota garaa garaan ergamtoonni bilchiginnaa dararaa
dararaa hamaa walirratti raawwachaa kan jiran ta'uun hidhaa hanga ajjeechaatti wal miidhaa jiru. Haaluma kanaan godina lixa Harargee aanaa Doobbaatti ergamtoonni biltsiginnaa walii isaaniin wal miidhanii jiraachuun ifoomeera. Torban lama dura aanaa Doobbaa magaalaa Doobbaatti kaabinoonni PP maqaa gibira marsaa lammaffaa irra deebi'aa guuraa jedhuun kaabinoota isaanii yeroo ajajan marsaa tokko guurree jira lammaffaa guuruu jechuun didan. Kana sababa godhachuun kaabinootni hedduun qabamuun waajjira poolisii aanichaa darbatamanii dararamaa jiraachuu namoonni itti dhiyeenyaan beekan ni dubbatu. Ergamtoonni biltsiginnaa walii isaaniitii illee nagaa waliif kan hin qabne ta'uun kaabinoonni biltsiginnaa magaalaa Doobbaa irraa kanneen maqaan isaanii Masfinee Kokobee fi Adam Muhammad jedhaman qaamolee biltsiginnaan yakkamuun guyyoota 15f wal dararaa kan jiran ta'uun ifoomeera. Kaabinoonni PP akka namoonni kun hidhaman taasisan kaabinoota maqaan isaanii Mikaa'el Bulchaa Aanichaa fi Muhammad Ahmed itti gaafatamaa waajjira galii kanneen jedhaman ergama dinagdee ilmaan Oromoo quucarsuuf qabatanii bobba'aniin qaama yaada isaaniitti walii galuu dide irratti reebicha ulfaataa fi hidhaa raawwachaa jiraachuu maddeen itti dhiyeenyaan beekan arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Murni Feenxaaleeyyii Amaaraa faannoon hawaasa Oromoo irratti duguuggaa sanyii geggeessuuf murna biltsiginnaan bobbaafaman miidhaa qaqqabsiisaa jiraachuun ifoomeera. Bifuma kanaanis onkololeessa 2024 aanaa Dharraa ganda Makkaafataa jedhamu irraa humnootiin Feenxaaleeyyii Amaaraa faannoon halkan iddoo addaa Harbuu Masqaalitti bobba'uun haadha maqaan ishee Asaagiduu Tasaggaaqee ishee irraa qabuun gara laafina tokko malee rasaasan waadanii ajjeesanii gatuun himameera. Akkasumas onkololeessa 8/2024 aanaa Dharraa keessatti waraanni raayyaa ittisa Empaayeratti kan sabaan Amaaraa ta'e tokko hawaasa Oromoo ganda Orroggoo jedhamu jiraatan irratti dhukaasa banuun miidhaa qaqqabsiisee humnoota badii Feenxaaleeyyii Amaaraa faannootti dabalamuun jiraattonni ONM'tti himan. Godina Kaaba Shaggar aanaa Dharraa fi aanaalee godinichaa hedduu keessaa erga niitoorkiin addaan citee kaasee sarbamiinsi mirgoota namoomaa jabaan waraana gabroonfataa PP fi humnoota Feenxaaleeyyii Amaaraa faannoon jabaatee akka jirus jiraattonni himaniiru. Keessattuu bakkeewwan akka Darraa, Warra Jaarsoo, Qarree Gohaa, Abootee Ejeree, Kuyyuu Garba Gurraacha, Dagam Hambisoo, Sulultaa Caancoo, Giraar Jaarsoo, Fiichee Wacaalee, Muka Xurii, Yaayyaa Gullallee fi Sandaafaa dabalatee sarbamiinsi namoomaa hamaan taasifamaa jiraachuun beekameera. Godin Walloo Aanaa Daawwa Caffaa keessatti loltoota Impaayera Itoophiyaan jiraatus irratti ajjeechaaf gubaatiin manneen raawwatame. Jaaliiraan gameessaa waan qindeeffatti qabdi. Gareen dantaa dhuunfaa isaanii qofa guuttachuuf carraaqan gara jabeeyyiin biltsiginnaa bara gara aangootti dhufanii kaasanii hojiilee fakkeessii fi uummata Oromoo miidhan abdii kutachiisanii fi ni balleessi jedhanii yaadan cufa kanneen akka ajjeechaa, hidhaa, saamicha, buqqaatii fi gubaatii manneenii uummata Oromoo irratti raawwachuun jireenya tadheessanii jiru baqaaf akka saaxilaman gochuu itti fufanii jiru. Onkololeessa 2024 kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Daawwaa Caffaa ganda Qabballee keessatti milishoonni waraanni sirnichaa maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoon gandichatti bobbaafaman dargaggoo maqaan isaa Huseen jedhamu sobaayyee akkanii quunnamtii waraana bilisummaa Oromoo qabda ittiin jechuun badii tokko malee rasaasatti roobsuun ajjeesanii gatuu maddeen gabaasan. Akka maddeen gandichaa irraa arraanni biyyoolessa Oromiyaa qulqulleeffateetti dargaggoon Huseen qonnaan bulaa fi nama siyaasa kam keessaa qooda hin qabne ta'uu himuun haa ta'u malee gareen ajjeesaan biltsiginnaa kun maqaa quunnamtii waraana bilisummaa Oromoo qabdaa fi daandii agarsiifta jedhuun ajjeesanii akka gatanii fi guyyuma dargaggoo kana ajjeesan onkololeessa 2024 ganda Qabballee fi Doodoo keessaa manneen namoota nagaa lamaa kan maqaan isaanii Awwal Saayidii fi Umaree jedhamutti ibidda shiduun mi'a mana keessaa tokko osoo hin baafatin jalaa gubanii barbadeessuu dabaluun dubbatan. Maatiin namoota manneen isaanii shiftoota Abiyyi Ahmediin jalaa gubatee kunneen yeroo ammaa waan nyaatanii bulan dhabuu fi jiruu bakkeef saaxilamuun muka jalatti qorraaf aduun dhaanamaa rakkoo hamtuu argaa kan jiran yoo ta'u akkuma aanaa Daawwaa Caffaatti loltoota murna biltsiginnaan jiraattonni hedduun gandoota akka Qabballee, Misirataa, Issooyyee Guulaa fi Doodoo keessatti ajjeefamaa, hidhamaa, saamamaa, manneen irratti gubachaa fi qeerraa buqqifamuun dararaa argaa jiraachuu
jiraattonni gandichaa dabaluun arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Godinni Wallaggaa Boojii Coqorsaa hawaasni jumlaan hidhamuuf mancaatiin qabeenyaa waraan faashisti PP raawwatame. Jaaljiksa diinaa dabalatti saakkattaanutti isiniif dhiyeesse. Waraanni gabroonfataa PP torban tokkoof godina lixa Wallaggaa fi qellem Wallaggaa keessatti maqaa sakattaa awwaboon erga bobba'anii torban guutanii jiran miidhaa namoota nagaa fi qabeenya irratti geggeessaa jiraachuun ifoomeera. Keessattuu onoota lixa Wallaggaa aanaa Boojii Birmajjii, Boojii Coqorsaa, Laaloo Assaabii, Najjoo, Lataa Sibuu, Qilxukaarraa fi Mana Sibuutti waraanni socho'anii jiran qabeenya hawaasaa jumlaan saamuu, namoota nagaa hidhuu fi ajjeesaa kan jiran torban kanaaf aanaa Boojii Coqorsaa ganda walii galtee Diillaa jedhamutti namoota baay'inni isaanii 50 ol ta'e qabuun manneen hidhaa aanaa Najjoo fi Boojii Coqorsaatti geessanii hidhuun himameera. Turtii torban tokkoof turan kana keessatti gudeeddii hawwanii fi shamarran irratti taasisuun cinatti namoota hunda jaarsa, jaartii, daa'immanii fi dargaggoota dabalatee qabuun kan deeman yoo ta'u, ogeessa fayyaa kan maqaan isaa Dabalaa, Saamu'eel Baay'isaa fi jiraataa Obbo Gaarii jedhaman irratti saamicha raawwatanii qabanii deemuunis ifoomeera. Garuu deeska biyya lafa argannee yoo dabar Ugaandaa walabummaa ishee waggaa 62ffaa kabajatte. Jaalimoona Fayyisaa waan qindeeffate qaba. Pirezidaantiin Yuweerii Museveenii Ugaandaan damee hedduun tarkaanfachuuf karaa irra jirti jedhan. Dinagdee beekumsaa keessa seennee jirra. Konkolaataa, tajaajilli qorichaa fi kompiitaraa walitti qabuu fi oomishuuf xiyyeeffannee jirra. Ugaandaan amma maqaa Kiira Motors jedhamu kan maqaa laga Naayiliitiin moggaafameen konkolaattota oomishti jedhan. Qabeenya bobba'aa qabnuun ijaarsa daandii baaburaa hundaaf maallaqaan gargaaruuf jirra. Barbaachisummaan daandii baaburaa baasii geejjibaa hir'isuun dhaabbileen daldalaa bu'aa akka argatan salphaa taasisuudha. Ragaan lakkoofsa uummataa yeroo dhiyoo akka agarsiisutti lammiileen Ugaandaa 67 dinagdee maallaqaa keessa kan jiran yoo ta'u, 33 ammoo ammallee haala jiru jedhan. Lammiileen Ugaandaa Anaadoolutti akka himanitti walabummaan ibsaa abdii ta'us biyyattiin qormaata gadi fageenyummaa babal'atee fi ukkaamsaa siyaasaa dabalachuun itti fufee jira jedhan.